hoolaan jiruu isii keessatti jeedalaa fi yeeyyii eeggatti isii nyaattiif garuu ka isii nyaatu tisseema hoolaa san eegutu isii nyaata. Kanaaf eeggadhu nama akkaan na amantuu fi jaalattu. Isatu si ajjeesa, isatu boolla siif qota, isatu si waanya. Gurbaa tokkotu biyyi isaa roobii diida'aati sihrii mucayyoo takkarratti dalage yeroo 16. Yeroo 6 maastikaan nyaachise, yeroo 3 baaziliin irratti dibee qaama ofii dibatee isitti dabalame. Yeroo tokko paantii bitee fi kenneef, yeroo tokko iskaarbii bitee fi kenneef. Kan kanarra caalu akka dhiirri tokko isitti hin dabalamne isiirratti hidhe. Akka dhiirri tokko warra isii dhaqee isiin kadhanne irratti hidhe. Dhadhaa irratti dalagee qaama ofii saalaa irratti dibatee isitti dabalame. Fedhiin isii irraa haa baduuf. Gurbaan kun akkanatti mucayyoo tana miidhaa ture. Garuu fedha rabbiitiin nuti qaraanee fi fayyitee jirti. Fayyaan harka rabbii jirti. Namni sababaa ta'a. Hirribayyuu erkattee rafta osoo deemtu raftu.